Sinaga, Musgosen Naga, Chorobo Tena, Borana Baret Naga, Zabogoni Naga, Sikomando Naga, Itumban Naga, Asevorayan Naga, Gadudulachi Naga, Rojamaka Naga, Oromian Naga, Ribalatun Naga, Latisanama Naga, Borbori Odan Naga, Odun Oromo Tena Naga, Osin Naga, Moyal Naga, Moyal Dambi Naga, Are Garbi Naga, Are Goro Naga Goro Romo Tena Naga, Unalesa Kaje, Unantala Kaje, Alamanye Kaje, Yusani Kaje, Rimata Bakaje, Saba Wali Kaje. Anota, Ananinjara, Adajita, Jalalata, Bangara, Jalan Kosaya, Anota, Ananinjara, Gadan Naga, Gadamujita Robanagaya, Lelom Ofalemu, Nagawa in good. Luar tulu namduri, odu bisa dikti nagaya. Luar tulu namduri, asana mampur. Luar fifine, afirni sana nagaya. Luar kaba hibba, bisa nagaya. Amir gabitan sana nagaya. Mirko gapinna kaje, arrega bina kaje. Dubat arabat kaje, karo arabat kaje. Barresa kaje, barsisa biri kaje. Oromo wali kaje. Hora bula, hora nagaya andala, andapa mata bula, saga nagaya ta, walik ajela, hora bula, demana. Maka Waaqayyo kan abbaatti, kan ilmaatti, kan hafuura qulqulluutti Waaqayyo tokko nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Bulesa Kenya, Absa Kenya Baganaga Nufte, Sergo Kenya Tibai Gamana, Waaqayyo Baga Sigargare, Baga Siege, Bagawan Magarsise, Waaqayyo Ifada, Dukanisi, Gonguma Sabranjiru, Yeda Dubi Waaqayyo, Ifnifi Dukani Fakenya Tiwa, Dubatan, Ifti Wangari Hundumati, kan bakka bu'u wanti gaariin nagaan jaalal tokkummaan wanti gaarii ta'e hundinuu Waaqayyo biraatti kan inni dhufu kanaaf gaariin hundinuu hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya saba keenya nagaa isaatiin eebba isaatiin haa ilaalu. Boo'icha saba keenyaa boo'icha harmootii keenyaa gidiraadhaaf rakkina sabni keenya keessa jiru Waaqayyo keessaa nu haa baasu. Waaqayyo bara nagaa, bara eebbaa, bara jaalalaa, bara milmaan keenya nurraatti haqamee tokkummaaf jaalalaan nagaadhaan biyya keenya yeroo kana nu haa eebbisu tokkummaa keenya iddoo kanatti kan qabnu Waaqayyo ayyaanatti nu haa eebbisu eebbi Waaqayyo hunduma keenya. Fedhiin keenya nu haa guutu. Oromoof ta'e, Oromiyaaf ta'e, biyyaaf ta'e, hamtuun sin argin. Lallabi akka lallabanitti, dubbadhu akka dubbatanitti, halangeen tee dheertuu haa taatu. Gurri kan kee dheeraa haa ta'u. Nu jiraadhu. Fardi kooraa jalatti nu haa bulu. Dhaltii moonatti nu haa bulu. Ijoolleen teenya nu haa guddattu. Ta guddatte haa fuutu. Qarreen teenya haa heerumtu. Qeerroon keenya haa fuudhu. Oromoon wal haa horu. Sa'aa fi nama haa horu. Gabaabamatti kanuma jedhaa obboleessi keenya galatoomii ulfaadhu. Baay'ee si jaalannaa, baay'ee gammannee, baay'ee nutti tolee biyyattii argitee gitaara fakkaattu tana qabbana odoon jedhin, ligidii odoon jedhin dhufuu keetiif baay'ee si jaalannaa. Argitee umriin si haa dheeratu, dheeradhu, arrii diimtuu filadhu. Argitee umrii harraagessaa si haa kennu.
arriin xiqqoomu mul'atte tuni hin beekugaa yeroo malee dhufte natti fakkaata. Ammallee nuu jiraadhu ulfaadhu horaa bulaa ulfaadha. Kanattaan suuraanii sagantaa miidiyaatu jira. Amma sagantaa miidiyaati asirratti to'achina gargaara. Adda caaltuun fa'aa as baatanii sirna miidiyuu raawwattu. Amilee kennaa fi warra qophii kan akkasitti miidhagsanuu qopheesse. Tata keharapan ada? Harapan nih. Aja. Sagantaan qopheessaa jiru hanga isaan sana miidhagsanitti waaqeffannaa qonna akkasitti hoogganaa hawaasa Oromoo Osoo haasaa gabaabaa gochuudhaan sagantaa miidhuu itti fufaa isaan gara waltajjiitti hafeera obbo Buntaalee fi durataa hawaasa Oromoo Osoo Amileen gara waltajjiitti nus mala. Iteena indagamu iteena nakam jute sagale ke sen nagaman jiru yang lagi itu durang se akimadati jenso kawasa osulo fina loisa kopi kan kanatti lage barede bifa kanaan keessummaa akkasuman uf kennitanii yeroo keessa kennitanii waan qabdanii dinagdee keessa kennitanii biyya kana namni biyyaa fiigee jiraataa kana hunda wareega gootanii keessummaa nama jabaa nu keessaa bahe nama Oromiyaan daraarsite
Oromiyaa kana darbee amma waan Oromoo kana las godhee gaafa Afrikaatiif dubbataa jiru bifa kanaan simachuu kenna gammachuu guddaan nu dhaga'ama. Mee yeroo tokko irra deebi'aa malee fi kenna. Galatooma guyyaan addaa kun keessummaan kitaaba barreeffama hawaasa keenya keessatti yeroo ammaa namni waa barreessu namni kitaaba namni dandeettii qabu baay'ee jira hayyuu baay'ee of keessaa qabna isa kanaan kitaaba qoree yaadannoo isaallee ta'u waan keessa dabre umurii isaa kanatti waan bu'aa bahii keessa dabre waan itti mul'ate hojjetee as ga'e bu'aa bahii biyyi keenya keessatti dhalattisan akka irraa hubaterraa as ga'ee jira. Ammallee anis namoota akkanaa maal jechuu isaa jennee haa gaafannu malee hin gaafu jedheera. Namni mul'ata qabu hin gaafu. Mul'anni isaa sun mul'ata buqqaatiin ala ta'uu danda'a. Garuu mul'ata qabaachuun mirga waan qabuuf hin gaafu jedhee hin gaafu isaa qabatee dhufee sababa kanaan wal jenne baga kanaan si ga'ee atuu jabaan ammoo rabbi ummata kee dhageettee waan barbaad saba kee waliin fiixaan akka baatu si hawwa akka nama tokkootti. Kana yoo jedhee guyyaa kana laalchisee nuti Oromoonni biyya Oromiyaa irraa biyya ambaatti faca'an biyya irraa dhufne sanirraa nuti Itoophiyaa jalatti ijaaramuu akka hin dandeenye hubannee hubatamee baroota tarii obbo Jawaariin dhalatiin bara anillee ijoollee ture namoota biyya ambaa kanatti Itoophiyaan community irraa identity eenyummaa Oromootiif jedhanii achi ba'anii hawaasa Oromoo biyya ambaatti ijaaran haqa ofii beekurraa barattoota Oromoo biyya Awurooppaatii fi kaaba Ameerikaa isaan keessatti namoota maqaadhaan Dr. Hamdeessaa Tusoo fi obbo Sisaa Ibsaatii fi namoonni biroo kan maqaa isaaniin been yeroo jalqabaati nuti ummata guddaa gaafa Afrikaa keessatti ummata of danda'e ala kanatti illee of dandeenyee jiraanna jedhanii hawaasa Oromoo biyya ambaa warra nu sararan qabsaa'ota biraa jechuun qabsaa'onni akka hojjetanii baqannee ka biyya waan illee waan kenna dhiibu jedhanii warra kana nu sararan yeroo tokko akka kennitaniif sun gaafa. Oromiyaan ifi biyyi nurraa dhufne dhagaa baay'ee keessa jirti. Dhagaa kana namni bifa adda addaatiin ilaalaa turre, qabsoo adda addaa godhaa turre, hadhallee ijoolleen Oromoo nuti Oromummaa itti himnee mirga keessaniif falmadhaa jenneen gaafa waltajjiin siyaasaa jechuun dirreen siyaasaa biyya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa dhiphan otoo hin jaalatin gadi ba'anii lubbuu isaanii kennanii jeequmsa seenanii haga danda'anii Oromoo rakkoo fura jedhanii rakkoo biraa keessa jiran kabajaa akka qabnuuf asumaan hawaasa keenya beeksisuu barbaada. Kan nuti uummanni humna kamiyyuu jechuun nagaa barbaada. Maatiin keenya jeeqamaa jira, ollaan keenya jeeqamaa jira, biyyi Itoophiyaa jeequmsa keessa jira. Jeequmsa kana keessaa qabuu dandeenyu akka sabaatti yoo dhageenye uummanni Oromoo saba guddaa. Sabni guddaan yoo dhagaye waan fedhe ta'uu danda'a. Nuti amma saba guddaa fi jenna malee addunyaan guddina keenya hubattee jirti. Biyya jiru kanatti akka inni guddaa nama meeqatu beeka. Ani mataan biyya waggaa 25 ol biyya kana jiraate. Waan Oromoo haasaa dubbanna. Maaliif hasaasa? Saba guddaa miliyoona 40 waliin isin jedhaa. Waldhagaa dadhabu. Humna rabbi nu kennisan walitti indeeffachuu dadhabu. Kana ga obbo Jawaariin qabsiisa ofii miti yaadannoomaaf kabajaa guyyaa nama guddaa waan gurguddaa haasa'anii hiree kana gadhee ammoo waan kana dubbachuu danda'uu fi hiree kana uumuu keessa jira deebi'ee ammallee wanni akka jiru ta'e kabajaa si ibsuu barbaada. Guyyaa nama guddaa waan gurguddaa dubbatanii nuti yoo uummanni Oromoo gaafa Afrikaa keessatti nagaan qabaan jaalatanii miti ilmaan keenya dur leenjisootii gaa jaalateetii miti koggaa jafan baaraatu isaa
لما مقرزاتي بيامس دبر سابي أمانة أمانة يتكلم نمي جلا كمختار كدير إرابومنا أول بامنا أمانة يتكلم نمي جلا بيرانو تنفيدي وارانو هي أمني كن ديغا سادين وفراغا ديبوسه لا فيف سادين موغا يتشبسه وفراغا ديبوسه فين بنت دولتي غوراني شيرا تاتاني أرا على جانوتي وغادي باميكا فرابوفني نوتو فتنو تول ديبو جرتي نوتو فتنة متا نوتو راسا جرتي بوتين بيتا سيتو فتو مالي وانا نتاج اگر تمالي متا سيت الراس ورابي سيرا نام نوغن Bakana ka mustani galfasa boti kenna le rafatun kamu akan to kotille mudata kenna kaballe akatijet akat in fact ana masala hazo bana babe copy ko to pe tu babe ba kada ba etidi philosophy romo etu school of thought romo sen kam jawari barakachima kire argate barakachima wante bala university America buta ba university America buta ni be kom so romo mbeka ay inga ba na university etu namni wa fata fata hawata namni kun brilliant excellent university buta ba te absorb moti sochor moti sene academic kami tu samusa ku project ba tu ndanda garu be kom so romo ada romo Oromo nyo lingan. Oromo dafa na kami tiko pera tanda mo dala. Uman Oromo ni kaban, uman Oromo ni jaran, uman Oromo nantan. Wala ale di mufka karana gati nyo lingan. Amane. Sorry. I think karena aku akan luar berapa naga biar Ambil mungkin apa yang toko amma kana taansi sagantaa mijuuti adde caaltu faatu keessa Aywa Asoya Amilenu kenafi Obbo Jawar kani gara minju fudhatutti deemu amilee kennaaf tokko amilee tokko
Mijuni minyatis kotul football jere. Amile ke na fiat ko ke samaj mein. Amile ke na fiat ko de chatu fe fi amile sama servi. Kanata Sulani ayu kenya bo Jawar Mohammed ke suma ke nagarawat jitti simana और साथ ही अमले अनुस्मता और काम ले अनुस्मता artisti Bunta Usman, artisti Halu, Amile Gandarwal Tajik Nusimata, artisti Halu Kitaba, Agwaju Fakada. Father Guru, Amile ke samar ba, Amile ke navi. Amma urta jinka guru jawab de. Kolcha, kita gambar berkata Galatoma, baga marti keseru naga uftani Johari Ero Hebria pada ufte cerita biya Norway biya siasa dunia kisah tiba kebuddha kabdu biya nakenya dunia tif agarte kebuddha kode buddha kabdu imma kennalle kalkani biya jara demtu
kana agartee dhuftee hawaasa dammaqaa hawaasa waan sabaa isaatiif yoo harkuu qabu biratti argamuu keetiin baay'ee si galatoomfannaa carraallee qabda. Akka sagantaan har'aa waa'ee kitaabaa waan ta'eef eebba kitaabaa waan ta'eef tartiibni dura deemuu qabu kitaabicha hawaasa biraan gahu kitaabicha hawaasichi fudhatee akka namni barbaadutti nama maraafuu dhiyeessinee erga geessinee booda gara mariititti deemnaa jechuudha. Seeruma kitaabni tokko itti eebbifamu tartiibni waa'ee kitaabichaatu deema erga kitaabicha fixnee jennee mariitti deemnaa marii hawaasa waliin godhamaa gaafiif deebii akka feenetti waan garaa keenya keessa jiru waan barbaannu waan uummata keenyaa waan saba keenyaa waan isa malaa isatu deebisuu danda'a jennu hundayyuu hin gaafannaa erga guutuu itti qabna isa gaafachuuf kanaafullee nu bira dhufee kanatti itti fufa jechuudha. Jalqaba kitaaba akkuma namni dhufee hiriiraan galee kitaaba isaa namni martinuu fudhataa warra wallatteessee warra mootuu kitaaba dura bitatee san tartiibarra oolchinaa keessattuu immoo namoonni fagoo irraa dhuftan yoo jiraattan osoo qaala warri dhuftan Stavanger Barger Kiristiyaansaa irraa warri dhuftan isin dursa qabdanii akkasitti itti fufnaa jechuudha. Hayyuu waan hafee jiraatetti dabala. Fayyaa galatoomaa uummanni Oromoo karaa dheeraa qaxxaamurtanii qorra kanaan cabbii kanaan dukkana kanaan qabsaa'aa keenya goota keenya Jawaariin asitti argitanii eebba kitaaba isaatii irratti argamuu keessaniif galata guddaa qabdu. Maqaa Jawaarinii fi maqaa warra asirra jiru kanaan akkasumas maqaa hawaasa Oslo Oromoo Oslootiin galatoomaan isiniin jedha. Fayyaadhaa sila yeroo ol seentan kitaaba warri bitattan kitaaba mallattoo qabu warri bitattan akkasumas akka Muktaar duraaniyyuu jedhee warri karaa fagoorraa deemtanii dhuftan dursa qabdu warri magaalaa Osloo immoo itti aantanii fudhattu. Tikeetii isinii kennine sana qopheeffadhaatii tikeetii sanaan fudhattu. Jalqabarra warra karaa fagoo deemee dhufetu kitaaba kana bitataa sanatti aansee immoo warra mallattoo barbaadu. Mallattoo kan warra bitatetu jira. Kitaabni tokko normaal piraayisiin isaa birrii 500 warri bitatan beektu si waan inni isinitti himuu hin qabu. Warri mallattoo isaa barbaadan birrii 1000 kaffaltanii warra karaa fagoo irraa dhufetti aansee isintu fudhataa itti qophaa'atii amma kallattiidhumaan gara kitaabaatti deemna. Sana dura Jawaar waan jedhu yoo jiraate inni xiqqoo haa dubbatu. Fayyaa galatooma. Agumami arra wasirri godani beta jarbu yero kan achi tae nawadda arra najira tae najina nawaddu nda do bakko najira najina ke sanjara kana to zaade turelle umar ile ko isa kala jina tasandu asu arra mari gari bone turelle onne numra banda hindu ka mados lo kan du osun ya ab saudadi ya ko bawo hindu ga battu utta durne e gale Umar Ajina किस तरह का मतलब यानी उमर को सुलेमान लोगों यार उमर लोगों बहुत ला करता है जिम्बाल में ना इजाज़ कर आलू का नहीं साफ उम्मत वही जिरासु में जिरा उम्मत वही juga kita juga nasikan उल्फान उम्मत ये तो मजा मरी वाला कौन का दूसरा किताब अगर सेराब से वो था कभी तक कल बजे क्यों करवा था तो आवाज निकलेंगे आवाज में सुनो आवाज का आवाज एक ही था आवाज अब सौदा थी और तुरंत भी आला करते सिर में जाना थे आवाज से सिर में आवाज से में कब घर कर ये लोग कौन थे लोग तो बोला दोस्त ने क्या किया वो गाने का दुलों में तो मस्ती देवे अना बेदुल भागा yang nggak foto kayaknya si mati gitu tuh
Jalqubsaa sabaatiin argaa. Duula ni narree mana narree tiin molaa kanaa bi. Duula bosonaa ni nargaa. Baay'ee nargaa dulloo beekee tiin narree gurma dhaqee tiin eeggan deemee moo nargee. Hedduu ulfaadhaa hedduu isin jaaladhaa. Haasan waan tokko jechuun barbaadu biyya keessi kan kana. Norway. Norway kan biyya galataa jiru. Gaafa qeerra ari'amnee gammoojjii Somaalee keessa facaanee Keeniyaa facaanee biyyi dura qabsaa'ota keenya keessattuu beekanii biyyoonni hedduun rifiiji biraas dhugaa kennu keessattuu warra maqaa baa'uu qabatuu fi warra qabsoo keessa ture warra waraana keessa ture diduun biyyi kun garuu nama keenyaaf keessattuu qabsaa'ota keenyaaf mana jaalarree maqaa dheeraa osoo hin ta'in buleechuudhaaf buleeressaadhaaf hangafoota qabsoo kanaatiin biyya galata guddaa qabdu jechuudha Norweetu. Kan qofaa miti. Biyyi tun waggoota lamaan sadeen darbe kana keessatti Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufuuf beekumsaan, dippiloomaasiidhaan, leenjalloodhaan yaalii marsaa kana Taanzaaniyaatti godhame Zanzibaarii fi Daar es Salaamitti godhame guutuutti humna guddaa eenyuun caaba Oromiyaa fi Oromoo gidduutti Itoophiyaatti nageenyi akka dhufuuf kan nu tajaajile Norway waan taateef yeroo tokko biyya tana argee jiru tana akka nu galateeffatanii barbaada. Kan qofaa miti. Wanti Oromoo kun addunyatti beekamu. Oromoo Oromiyaa irratti godhamuu fi Oromoo irratti godhamu. Adda durummaan warri gaggeessu hayyoota Norway keessaa tokkummoo tarree wala kee jira. Kan warri baane madaqfatee jiru. Tarree wal ta'uu Profeesar Tarree wal ta'uu nu keessa jira yeroo tokko isallee gadi galateeffata. Ati manallee jirti. Ati manasaallee jirti. Lamaan isaaniitu inamatanii ammoo afaan beekani. Mana jettanii inamatanii afaan sanu afaan baale haasiranii ofirraa eegaa galateeffannaa deemuu irraa filosoofanii keessanii marii gaafa deddeebiraa ammaa gara sagantaa itti aanutti dabarsa. Akkuma waliin jenne warri Barganii fi warri Staavanger yoo jiraatan warri fagoorraa dhuftanii tarree kanatti galtanii gara waltajjiitti dhufuudhaan kitaaba keessan kan fudhattanii jechuudha. Warri keessummeessitan tokko tokko nama dabarsitan achirraa jechuudha. ammallee warri Barganii fi warri Oslo warri Staavanger yoo jirtanu warri Siwiidinoo jiraatan immoo jalqaba akka dhuftan barbaada. Warri Siwiidinoo jiraatan akka jalqaba dhuftan barbaada. Okay, amma hiriira kennaa Dero kan? Baru tu usul atas jitu nan berang untuk berkenaan. Bukan. Sorry.